jaalalaa viidiyoo qoraasuma jaalalaa jedhu kana qopheessee kan isin dhiyeesse ani obsaa kaayyotiin. Viidiyoo kana keessatti aarsaan jaalalaaf kaffalamu hangam guddaa akka ta'ee fi jaalalaaf hanga eessaa deemuun akka danda'amu kan ilaallu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyatti kabajaa fi jaalalaan akka nu hordoftan abdii qabna. Qoraasuma jaalalaa. Ana isin isa ishee osoo taatee jaalalaaf aarsaa akkamii kaffalla laata? Hanga kana jaalalaaf jennee deemuu ni dandeenya? Viidiyoo ajaa'ibaa kana hanga xumuraatti dhageeffachuun jaalalaaf aarsaa akkamii kaffaluun akka danda'amu irraa akka hubattan abdii qaba. Viidiyoolee dabalataa waa'ee jaalalaa irratti, waa'ee siyaasaas ta'ee wantootuma barbaachisaa garaagaraa irratti argachuudhaaf YouTube chaanala obsaa subscribe gochuun akka odeeffannoo gaarii irraa argattanii fi nus jajjabeessitan abdii qaba. Qoraasuma jaalalaa. Jaalalli waan jaalatan argachuuf qofa osoo hin taane wanta jaallatte san osoo hin milkaa'in hafuu fi waan dhabde sana erga dhabdee illee jaalachuun ni hammaata jedhu warri yaada jaalalaa irratti hojjetan. Wallabuus ta'ee waan jaallatan harkatti galfachuuf milkaa'uu dhabuunis sababoota adda addaan kan nama mudatu yoo ta'e Rabbiin namatti hin akeekin malee. Waldhabiinsi jaalalleewwaniitiif sababni tokko namni jaallatan du'aan ardii tana irraa tokko dhiisee yoo godaanuudha. Namni dhugaan wal jaalatu sababuma fedheenuu wal dhabuus sumunni jaalalaa kan onnee isaa keessatti dhiigaan sumudamee ture waldhabiinsa boodas haala salphaan kan hin haqamne. Egaa nama jaalattu san gargar baay'ees jaalachuun haalli itti fufu hin dhabamu. Adeemsa jaalalaa keessatti lameen wal jaalatu yoo dhimmi gargar isaan baasu tokko qunnamuu qabsoo wal tursiifachuu yookaan wal argatanii hanga dhumaa waliin jiraachuuf godhamu keessatti wareegama adda addaa kafaluun jaalala dhugaa keessatti wareegamuun waanuma jiraatiin. Garaagarummaa haa qabaatu malee wareegamni jaalala keessatti kaffalamuu hin dhabamu. Jaalalti bilisummaadha. Bilisummaan wareegamaan malee bilisaan yookiin bilaashitti waan argamus miti. Wareegamni jaalalaa usumaa jiruun qabsoon hanga wareegamni jaalalaa usumaa jiruu qabsoon hanga wareegamuutti jaalala keessatti godhamu immoo kitaaba seenaa asoosamaa fi fiilmii jaalalaa keessatti qalbii namaa bashannansiisuuf yookaan nama hawwachuuf kan godhamu yoo ta'e malee fuula ardii lafaa tana irratti gonkumaa hin jiru warri jedhanis hin dhabaman. Jaalala keessatti hangi wareegamaa kaffalamu jiraatullee garuu hanga wareega lubbuutti warri kaffalan immoo baay'ee dogongoranii jiru. Eega lubbuu wareegamanii wal dhabu malee wal argachuun hin jiru waan ta'eef laata addunyaa irraa erga godaananii booda achi gaditti yookaan qabritti wal arguun ni danda'amaa jedhanii warri shakkanis hin dhabaman. Hundumaafuu warri of kenniinsa lubbuu ofirratti murteessanii wareegama jaalalaa gatii qaalii ta'e kana kaffaluu lubbuu takkatti baasuuf kan dirqaman hin baay'atan. Warri jaalalleewwan tokko dhiisee deemuu irratti qalbiin akka taate malee jedhanii warri jala muranis hin dhabaman. Qalbiin akka taate jechuun jaalalleen inni jaalale tokko du'aan ta'ee jiruudhaan yoo addaan ba'e jiraachuu irra du'uu kan filatullee hin dhabaman jechuudha. Hundaafuu garuu kan warri qorannoo hariiroo jaalalaa irratti yeroo garaagaraa taasisan akka jedhanitti wareegamni jaalalaa keessatti gatii fi qabiyyeen isaa adda adda ta'uu malee wareegamni kaffalamu gonkumaa jaalala keessatti kan hin hafne jedhu. Jaalalti muudannoolee wareegamaatiin dabalamtee muuxannoo gaariin guutamtee hidda gadi jabeeffattee daran mi'aawuun dhandhama ishee dabalti jedhu. Haa ta'u malee namni murtii isaatti sa'aa isaattis ta'ee waan hojjetu irraa jalqabee hanga humnaa fi qabeenyaa dabalatee lubbuu waliif kennuu wanti waliif wareegaman hin jiru. Wanti waliif hin wareegamne hin jiru. Lubbus walii dhabuu qabeenya yeroos
wantootuma barbaachisu hundaa jaalalaaf aarsaa godhu jedha. Dhimmi wareegama jaalalaa kanaan dura dhagaye tokko jaalalleen dhiiraa tokko ilkee isaa baasee qubeella irraa bocee jaalallee isaatiif kennaan laachuun isaa yoon dhaga'u hangas maranan raajesne ture. Sababni dubartiin inni jaalatu sun yoo xiqqaate akka isheen isa jaallattu waan mirkaneeffateef. Dubartoonni jaalallee isaanii irraa kennaa waan jaallataniif akkasumas gumaacha dagaggamaa yookaan sarpiraayizii godhamuun hawaja yookaan qimama jaalalaa tahuu waan hubateef jaalalli wareegama san kaffaluufis isa kakaase. Haa ta'uu garuu muudannoon wareegama jaalalaa kanniin dhiyeenya kana dubbisa tokko immoo hunda caalaa ajaa'ibsiisaa. Edaa kunis ni jira jedhee isiniif dhiyeessuu fedhe. Waan ifiifeetu hiriyyaa keetiifin fedhi jecha kitaabatii miree kaniin amma isiniif himuu deemu kun isa kanaan dura dhagaye irraa addaadha. Innis akkana ture. Gurbaa dhiiraa tokkotu intala shamarree bareedduu sadarkaa mil'uu ijaatti ulaagaa ishee guuttate takka tasa arge. Yoo argus ija qofaan irratti tan oolte osoo hin taane akka huubaatti ija seentee akka liphuutti akka lilmootti qaama hulluqxee walakkaa onnee caf gootee waraante. Yeroof waraanamuu isaa hubachuu malee carraa isii wal baruus hin arganne. Guyyuma sana daqiiqaa muraasaaf liphii arge malee eenyummaa fi eessa akka isheen taatellee hin beeku ture. Eegaa karatti wal bira dabranii booda sagal ofirra garagalee duuba ilaaluu malee waan godhu dhabee imala isaa itti fufe. Argaan guyyaa tokko ooltee bultee dhibee hamtuu itti taate qorichaa fi doktoriin isa wal'aanuu danda'u ishee qofa ta'uu adeemsa keessa waan hubateef yaalamuuf ishee barbaaduu fi argachuu akka qabu murteesse. Barbaaduuf immoo hunda dura iddoo jireenya ishee yoo akkam xiqqaate ganda isheen galtu maqaa beekuu qaba ture. Yoo kana yaadus osumaa onneen isaa lilmoon hamtuun waraanamtee obsee ciniinnatee bira darbee of dagachiisuuf yaale. Murtiin jaalalaa sammuun osoo hin taane onneen murteeffamte waan ta'eef falmii adda addaa keessatti gulaaluun murtii kana diduu sadarkaa hamaaf yaaddessaa irra gaheen barbaaduu akka qabu murteeffatee manaa bahe. Nama maqaa hin beekne ogummaa isaa daraniin maatii isaas hin beekne kan bifa isaas sirnaan hin qabatin kan ollaa ganda isaa illee hin hubanne eessatti haa barbaadu ree. Hin jiru ta'ee garuu onneen dhibee jaalalaatiin waraanamaa jirtu kun fala ta'uu daran innaadaa fi kulkula itti finiinsu akka dafee argachuu qabu anfaraara addaatti buufte. Waan godhu dhabnaan manaa bahee imala gara ardii hin beekne irraa nama hin beekne barbaaduu jalqabe. Ganda isaatti kan aanu irraa jalqabee eenyu jedhee akka iyyaafatu waan hin beekneef ulaa maraa dura dhaabbatee takka takkaan guyyaa guyyaan tooftaa fi mala adda addaa baafatee sakatta'uu jalqabe. Manneen barnootaa sadarkaa gadii hanga ol aanaatti waajjiraalee mootummaa fi kaampaaniilee adda addaa dabalatee iddoolee namni itti walitti qabaman jedhee yaadu maraa ganda isaa irraa roga afraniinuu waliin gahe. Guyyaa tokko immoo eeguma abdii irraa muratee galuuf karoorfate booda iddoo bashannanaa kan bishaan itti daakan tokko argee itti maqe. Osumaa takka ka'aa takka taa'ee yaada sammuu keessa olii fi gad deebisuu boodarra muka tokko jalatti irkatee harka maratee dhaabbachaa jiru namni ijji isaa akkuma guyyaa duraa tasa irra buute. Har'as tasa dubartii lookoo taate halfii argee amanuu hin dandeenye. Naasuun onnee isaas tasa
dhidhiichisuu gammachuu ta'uu amanuu hin dandeenye naasuun onnee isaa tasa dhidhiichisuu fi gammachuu ta'uu mamii ta'uus hin beekne takka yoo jalqabu amanuu dadhabe abjuudhamoo dhugaadha jedhee akka nama irriba keessaa ka'eetti torba ija rirrigataa nyaara itti babaasee itti deddeebi'ee ilaalee yoo ilaalu isheedha gurbaan dardaraa tokko waliin deemti. Iddoo bashannanaa tanatti bishaan daakuuf waliin deeman. Itti achi deemuuf yoo yaalu miilli isaa waan ta'e moojii tarkaanfachuu dadhabee goggogee hafeef. Qaamni isaa martuu waan laamsha'ee itti fakkaatee sosso'uu dadhabe. Osoo dhaabbataa jiruu jarri yoo isa bira gahan bakkuma dhaabbatuu harka isaa kan akka qoraaniitti goggogee dirqiidhaan achi hiixachiisee intala qabee itti goggoge. Itti cichuu malee ammas afaan addaan baafatee dubbachuu gaara itti ta'e. Harka isaa kan akka madda bishaaniitti bishaan cobsu ofirraa buqqisuuf osoo yaaltuu gurbaan ishii waliin deemu kun dura xiqqoo biraa achi kutee deebi'ee gargaaree harkaa baase. Hanga isaan bishaan daakanii eegee yoo isaan gara manaa deeman faana bu'ee mana ishee baree deebi'e. Guyyaa san irraa jalqabee ganamuu yaada afaaniin himachuu waan sodaateef xalayaa barreessee hanga mana isheetti dhaqee laataaf ture. Haalli gurbaan itti jiru yaaddessaa dhufuu hin oolle. Gaafii jaalalaa inni dhiyeessuuf daranuu deebii afaanis ta'ee duraan deebii afaanis ta'ee barreeffamaa hin laatamu ture. Guyyaa keessa isheenis deebii xalayaa deebisuufii jalqabde. Deebiin ishees immoo tole kan jedhu osoo hin taane sin barbaadu kan jedhu ture. Abdii hin muranne gurbaan jaalalti ishee tan duraanii caalaa itti dabaluu malee irraa hir'achaa deemuu hin dandeenye. Osomaa ishiin hin dubbisne bakka ishiin ooltu oolee galuu. Osomaa ishii hin dubbisne bakka isheen ooltee galtu maraa faana oolee galuu jalqabe. Osomaa kanaan jiruu gaaf tokko isheen dhibamti fuudhanii mana yaalaa yoo geessan mucaan jaalate kunis faana dhaqe. Ogeeyyonni yaalaa dhibeen ishee wal'aansa hatattamaa kan baqaqsanii suphuu qofa yoo ta'e malee akka hin fayyine ta'uu fi hatattamaan akka baqaqsanii yaaluu qaban itti himan. Isheen immoo yaala baqaqsanii hodhuu kana baay'ee waan sodaattuuf didde. Ni kadhatan ni diddi, ni gorsan ni diddi. Duuti koo eega hin oolle osomaa hin cicciramin haa du'u jettee waakkatte. Mucaan jaalatu kun ammoo ajaa'iba. Mucaan jaalatu kun immoo yoo isheen duutu cal'isee ilaaluu hin dandeenye waan tokko fudhachuu akka qabu hedduu itti yaade. Malli tokko dhufeef kan ishee sodaachisee yaalii baqaqsanii hodhuu kun na dhukkubuu hin oolu jettee shakkuuf eega na baqaqsanii booda ani faayidaa hin qabu jettee waan yaaddeef akka ta'e irra gahe. Kanaafuu yaada tokko murteesse. Gara kutaa siree isheen jirtuu dhaqee maatii fi doktoris mari'achiise. Yoo yaada isaa dhagayan immoo baay'ee ajaa'ibsiifatan. Ana dursa ishee duratti na baqaqsaa, sana booda yoo na hodhaa haa argitu. Sana booda isheen sodaa duraan qabdu san dhiiftee hayyamuu malti kan jedhu ture yaanni isaas. Warraa fi doktoris yaada kana yoo gaafate eeyyeen namni osoo ani argu yoo baqaqsanii hodhamee dhukkubbiin itti dhagamuu baate eegasii immoo nama fayyaa ta'ee
yoo ka'ee deemuu danda'e anis ni hayyama tan jettu turte isheenis kanarraa ka'uun mucaan osoo hin dhibamin yaalii baqaqsanii hodhuu godhee itti mul'ise. Isheenis eegasii sodaa yaala hodhanii dhoosanii hodhuu irraa fooyyuutee adeemsi yaalichaa jalqabe. Jechi jaalala ishee duraa kabajaa fi ulfina maatii ishee irraa baay'ee argate. Hanga wal'aansa xumuritti mucaan kun xalayaa jaalalaa ishee fidee guyyaa bira oolee osoo jecha tokko afaaniin hin dubbatin biraa oolee galuu hin dhiifne. Wayita yaala ishee godhanii fi booda xiqqoo turtee yoo bayyanattu dhimmi gurbaa isheef jecha baqaqfamee hodhamee kana yaadaa bayyanataa turte. Guyyaa sanii eegaltee jaalalti onnee isii keessatti biqiluu jalqabe. Yoo fayyitee kaatee manatti galtu onneen ishee haala hin yaadamneen jaalala addaatiin guutame. Ijji ishee argaa mucichaa sagandiif dhabuuf hayyamuu didde. Jaalalti isheen takkaa yaaddee hin beekne hidda dhiiga ishee mara keessa yoo to'atu ofirratti arguu jalqabde. Sana booda immoo jaalalti kun gurbaa san malee qoricha biraa akka hin qabne waan hubatteef deebii ishii akka jaalattu xalayaa barreessitee kenniteef. Innis xalayaa sana yoo banee dubbisu jechoota mimmi'aayaa fi gatii hin qabneen barreeffamee gubbaa irraa gad dubbisaa dhaqee xumurarratti sin jaaladhaa jedhu arge. Jecha sin jaaladha jedhu arge. Innis sin jaaladha jedhee itti marame. Imimmaan gammachuu fi jaalalaan morma isaa jala rapha maddii isheerra dhungate. Yeroo jalqabaaf sagalee isaa guyyaa san dhageesse. Isheenis gammachuun hidhii ishii tan isaatti qadaaddee jaalala dhuma hin qabne waliin soorachuuf waliigaltee isaanii sumuda hidhii jiidhaa gororaatiin waliif mallatteessan. Waliin jiraachuuf wagummaa jaalalaatiif waliif mirkaneessan. Sana booda maaltu jira ree? Dhuguma wareegama jaalalaa kan akkanaa namni kaffalu ni jira. Mee osoo isin tahee maal gootu? Aarsaa hangana guddatu kana jaalalaaf kaffaluu ni dandeessaa? Ati isheen hoo? Yaada keessan komentii jalatti nuuf xaafuu hin dagatinaa. Galatooma. Maddi waan dubbisirraayi.